Raashiyaan buufata doonii isii jalqabaa galana diimaa irratti ijaarrachuudhaaf haal duree barbaachisu xumurte. Muummeen ministeera biyya Hindii daawwannaa hojiitiif Finfinnee gale. Itoophiyaa naannoo Affaar bakka arkeeolojii goonaatti mataa fi fuulli namaa umrii waggaa miliyoona takkaa ol tahuu argame kan jahan hangafoota hoggaa ta'an gabaasa biroos ni qabnaa nu wajjin tura. Muummeen ministeera biyya Hindii daawwannaa hojiitiif Finfinnee gale. Kanaan muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad simannaa ministeera muummee Hindii Naarendiraa Moodii daawwannaa hojiif Finfinnee dhufaniif godhaniin gammachuu guddaa qabaachuu ibsan. Muummichi ministeera Hindii Naarendiraa Moodii Itoophiyaan biyya seenaa fi aadaa guddaa qabdu tahuu isii kaasuun Hindii fi Itoophiyaan ammoo hariiroo qaroomina cimaa tahee qabaachuu dubbatan. Kana malees hariiroo seena qabeessa tana caalmatti cimsuuf hooggantoota Itoophiyaa waliin mari'achuuf qophaa'een jira jechuudhaan dubbate. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Hindii bara 1948 irraa kan eegale yoo ta'u, daawwannaan ministeera muummee ammaa kun hariiroo kana sadarkaa olaanaatti ol guddisuuf kan jiru tahuutu eeggama. Itoophiyaa naannoo Affaar bakka arkeeolojii goonaa keessatti mataa fi fuulli namaa umrii waggaa miliyoona takka tuqaa shan tahuu argame. Argannoon kun mata duree bu'aa qorannoo piroojeektii goonaa ja'uun barruu Nature Communications ja'u irratti kan maxxanfame yoo ta'u, Itoophiyaan bakka hangafaa fi argama sanyii dhala namaa akka taate himama. Qorataan olaanaa fi saayinsistiin guddugala ka'umsa naannoo Ispeen Dr. Silashii Saamii akka jaanitti argannoon kun waggaa miliyoona takka tuqaa shan akka ta'u tilmaamee jechuun ragaa bahe. Gosa Homo erectus kan baha Afrikaa keessatti beekamu waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu bifa guutuu qaba. Dr. Silashiin ibsa isaanii itti fufuun akaakayyuu sanyii namaa kan tahe Homo erectus qubsumti isaa Afrikaa keessa akka ta'e mirkaneessaa ja'an. Bu'aan qorannichaa akka agarsiisutti bifti fuula guutuu gargaarsa teeknoolojii irra deebiin ijaaruu virchuwaalitiin kan mul'ate tahuu ibsame. Afrikaa keessatti kan argame gosa argannoo isa jalqabaa ta'ee ibsuun ilkaan dabalatee mataa guutuu fi lafee fuulaa kan qabu tahuu ibsan. Fuulaa fi mataan kun kan namoota jalqaba Afrikaa irraa gara Awurooppaa fi Eeshiyaatti godaananii wajjin kan wal fakkaatuu fi umrii waggaa miliyoona takka tuqaa saddeetii fi waggaa 1300 akka ta'e tilmaamamee jira ja'an. Kun ammoo yaada ilmi namaa jalqaba Eeshiyaa irraa gara Afrikaatti godaanan ja'uu kan mormu tahuun himame. Argannoon kun yaada argamni Homo erectus Afrikaa keessaa ja'uu fi yaada Itoophiyaan bakka argama dhala namaa ja'uu kan cimsu tahuun ibsame. Qorannoon kun odeeffannoo haaraa waa'ee sochii ilmaan namoota durii Afrikaa irraa gara ardiilee adda addaattii fi itti fayyadama meeshaalee dhagaa ol du'anii fi achiwiiliin ja'amuun beekaman akka ta'e dubbatanii jiru. Meeshaalee dhagaa kana Homo erectus waliin argamuun isaanii qorannoo arkeeolojii keessatti baay'ee kan hin argamne yoo ta'u, argannoo goonaa kun ammoo dinqisiisaa taasisee jira. Hojiin irra deebiin ijaaruu dhugaa virtual reconstruction waggaa tokko ol kan fudhate yoo ta'u, mataa fi fuulli argame kun gosoota namaa jalqabaa kanneen biroo umriin isaanii wal fakkaataa ta'ee caalaa xiqqaa yoo ta'u, qorannoon kun gosoota namaa jalqaba Homo habilis ja'amuun beekaman kan waggoota 300 dura jiraatan waliin wal fakkeenyaa argatee jira. Piroojeektiin qorannoo peeliyoo antiroopoolojii goonaa meeshaalee dhagaa addunyaa irraa dulloomaa waggoota miliyoona 2.6 dura kan hojjetaman akkasumas foosilii namaa kan durii Ardipithecus raamadis ja'amu waggoota miliyoona 4.4 dura ture. Barruuwwan saayinsii idila addunyaa adda addaa keessatti argachuu isaa abbaan taayitaa hambaalee Itoophiyaa beeksise. Biyyi Itoophiyaa keessummeessituu tapha dargaggoota Afrikaa bara 2027 tahuudhaan filatamte. Tapha dargaggoota Afrikaa Angoolaa Lawandetti taphatamaa jiru cinatti yaa'ii waliigalaa anookaa taa'uun eegaleen gaaffii Itoophiyaan tapha dargaggoota Afrikaa bara 2027 keessummeessuuf gaafattee fudhatama argatte. Yaa'ii waliigalaa koree Olompikii Afrikaa anookaan gaaffii Itoophiyaan dorgommicha qopheessuuf gaafattee sagalee guutuudhaan raggaasisee jira.
Gaafii kana kan dhiyeessan pirezidaantiin Koree Olompikii Itoophiyaa fi Afiyaayii itti aanaan paarlaamaa Afrikaa Ashabbir Walda Giyoorgis dorgommicha qopheessuuf mootummaan Itoophiyaa qophii tahuu mirkaneesse. Raashiyaan buufata doonii isii jalqabaa Galaana Diimaa irratti ijaarrachuudhaaf haalduree barbaachisu xumurte. Ministeerri dhimma alaa Suudaan Alii Yuusuf bara dabree ji'a gurraandhalaa keessa mootummaan waraana Suudaaniin durfamu Raashiyaa waliin ijaarsa buufata waraanaa Galaana Diimaa irratti waliigaltee xumuraa irra gahuu isaa beeksisee ture. Raashiyaan birqabaan biyyoota dhiyaa caalaa Galaana Diimaatti dhiyoo taatus naannoo sanii buufata waraanaa hin qabdu. Biyyoota Galaana Diimaa waliin daangeessan waggootaaf mariisisaa fi tumsaa kan turte Raashiyaan abdii osoo hin kutatin hawwii isii dhugoomsuudhaaf waan dhiyaatte fakkaata. Galaanni Diimaan daandii daldala galaanaa murteessaa tahee ardiilee Afrikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa kan wal qunnamsiisu yoo ta'u, daandii kana irratti jeequmsi uumamu sochii diinagdee gurguddoo irratti dhiibbaa guddaa qaba. Boba'aan addunyaa albuunni gatii ol ka'aa fi oomishaalee indaastirii baay'een gara Awurooppaatti keessumaa galoo galaanaa fi Eeshiyaa irra geejjibsiifamuun isaanii biyyoonni akka naannoo kanarratti fuulleeffatan taasise. Biyyi diinagdee fi waraana addunyaa humna guddaa qabdu keessaa tokko kan taate Raashiyaan Galaana Diimaa keessatti qooda qabaachuuf waggoota itti fudhate. Sababa kanaan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2017 irraa eegalee buufata waraana Galaana Diimaa irratti ijaaruuf hojjechaa turte. Amma garuu Suudaan kan waraana biyya keessaatiin raafamaa jirtu waliin waliigaltee irra gahuu isii gabaasaawwan ba'aa jiru. Suudaan waraana gara waggoota 3 keessa turteen miidhaan cimaan irra gahee jira. Waraanni biyyattii jeneraalota lama Al-Burhaanii fi Hamittii Daagloon jidduutti eegalee amma harka biyyoota hedduu hirmaachisaa jira. Haaluma kanaan gareen jeneraal Al-Burhaan kan teessoo isaa poortii Suudaan godhatee fi qarqara Galaana Diimaa Suudaan to'atu Raashiyaatti dhiyaachuudhaan deeggarsa argachuuf waan Raashiyaan barbaadde kennuuf balbala bane. Bara dabree ji'a gurraandhalaa keessa ministeerri dhimma alaa Suudaan duraanii biyyoonni lamaan Raashiyaadhaaf buufata galaanaa Suudaan irratti hundeessuuf waliigaltee irra gahuu isaanii beeksisuun kana hojiirra oolchuuf gufuun tokkolleen hin jiru ja'an. Mooskoonis Suudaan keessatti investi godhuuf keessattuu waraana booda biyyattii deebisanii ijaaruu irratti akka hojjettu qophii tahuu isii ibsite. Buufanni humna galaana Raashiyaa kun loltoota naannoo 300 kan keessummeessu yoo ta'u, waliigaltee mootummaa Suudaanii fi Kireemliin jidduu jiru waggoota 25f akka turu gabaasaaleen ni mul'isu. Suudaanii fi Raashiyaan buufata waraana Raashiyaa ilaalchisee waliigaltee irra ga'anii jiru jechuun ministeerri dhimma alaa Suudaan Alii Yuusuf dubbatanii jiraachuu Suudaan Tiribuun gabaase. Kana malees waliigaltee guutuu irra geenyee jirra dubbiin salphaadha gufuun hin jiru ja'an. Torban muraasa dura daawwannaa hojii Mooskootti kan taasisan ministeerri dhimma alaa Suudaan gita isaanii Raashiyaa Saargee Laarvoor waliin Mooskootti ibsa gaazexeessitootaaf kennanii turan. Biyyoonni lamaan hariiroo tarsiimoo isaanii guddisuuf kutannoo qabaachuu ibsan. Akka gabaasaalee kanneenitti ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Saargee Laavroof hariiroo biyyoota lamaanii faarsuun Raashiyaan waltajjiiwwan idila addunyaa irratti Suudaan ni deeggartii ja'an. Raashiyaan bara 2017 irraa eegalee buufata waraanaa ijaaruuf yaalaa kan turte yoo ta'u, biyyoonni lamaan garuu bara 2020 irratti waliigaltee duraarra ga'an. Haa ta'u malee dhibba biyyoota dhiyaarraa kan ka'e aangaa'onni Suudaan waliigaltee kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf fedhii tokkollee hin agarsiifne ture. Raashiyaan doonii waraanaa humna Nikolaraa hojjetu dabalatee buufata humna galaanaa ijaaraa jirtu yeroo tokkotti doonii waraanaa 4 dhaabuu ni dandeessi. Mootummaan Suudaan yeroo dhiyoo as Raashiyaa fi Iraanitti dhiyaachaa jira. Humna dafee dhaqqabaa Suudaan RSF waliin lola keessa kan jiru waraanni Suudaan deeggarsa barbaaduuf tattaaffii godhaa jiru biyyoota lamaan waliin walitti dhufeenya isaa cimse. Bara dabree baatii gurraandhalaa keessa Suudaan Raashiyaa waliin boba'aa baasuu, geejjibaa fi daldala alaa irratti waliigaltee mallatteessite. Gaazixaan Wall Street Journal qondaaltota Suudaan dhimmicha beekan wabeeffachuun akka gabaasetti Suudaan bara kana onkololeessa keessa Raashiyaa naannoo isii keessatti buufata humna galaanaa akka hundeessituuf hayyama kennite. Ijaarsa buufata waraanaa kana malees Raashiyaan Suudaan keessatti boba'aa akka qottu hayyamuuf waliigalticha keessatti hammatame. Raashiyaanis gama isiitiin haleellaa diroonii humna dafee dhaqqabaa irraa itti darbatamu irraa ittisuuf sirna ittisa qilleensa ammayyaa fi meeshaalee waraana biroo saffisaan waraana Suudaaniif kennitee jirti. Akka gabaasa barruu Independent Military wajja'amuu dhuma baatii sadaasaa keessa maxxanfametti ministeerri ittisa Suudaan xiyyaarota waraana Raashiyaan hojjetaman Su-30 fi Su-35 ja'aman argachuuf mariirra jiraachuu himan. Akkasumas barruun kun xiyyaaronni waraanaa kun Suudaaniif kan kennamaa jiran deebii Suudaan buufata humna galaana Raashiyaa Galaana Diimaa keessatti akka ijaarrattuuf hayyamte irraa ta'uun ibsame. Wayita waliigalteen gama lamaanii kun hojiitti jijjiiramee buufata humna galaana Raashiyaa poorti Suudaan keessatti hundeeffamtu Afrikaa keessatti isa jalqabaa ta'a.
Waraanni Suudaan waggoota lamaa fi walakkaa booda hammaatee kan itti fufe yoo ta'u, waraanni kun akka dheeratuuf sababa tokko ta'uu jiddu seentummaa biyya alaatu kaafama. Biyyoonni waraana Suudaan deeggaraa jiru jaamee amanamuu Masrii, Turkii, Iraan, Raashiyaa fi Eertiraa ni dabalata. Biyyoonni kanneen mootummaa kallattiin deeggarsa waraanaa taasisaa akka jiran amanama. Kana ammoo Suudaan Tribute, Independentii, gaazexaan Wall Street Journal, BBC fi miidiyaan Raashiyaa gabaasanii jiru. Eegan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Miidiyaa oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qabanne kanaan goolabamee sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.